Babarotole babarokka jarken VOA fan ormo caqasuu jirtan. Amerikaan pirezidaantii si 46 Joe Biden filatee tar muuduuf qopheef. Akkuma argitan dallaa dheeraa akkana kan jaaran waraan kum hedduu laf keessa erganitti lafee jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump daqiiqa xiqqaa tokkoon duubatti Washington DC ba'uu jira. Floriidaatti godaan lafisaatti. Fulaan ammaan tan jirtuun National Mall waraan kum hurnya duutti eeguu jira. Washington DC torba caalaan keessa jiraatu mirga bitaan marsanii eeguutti jira. Dallaa dheeraa akkana kana fuula hedduutti argitan. Washington DC qara xiqqoo tokko guddootti dhufuutti hin jira gama argitan kanaan lafti guddoo duwwaa. Fulaan amma jirtuun National Mall akkuma reefu jedhe diida bal'aa Washington DC ti. Connection yookaan bilbileen xiqqoo nu dhibuu jiraatullee. Pirezidaantiin Ameerikaa yoo haatu namni hedduun qophii tana dhufuutti hin jiru. Adoo durii taate Washington DC tan miliyoona hedduutti itti dhufu guyyaa inauguration yookaan ammoo guyyaa amma ammoo namum xiqqaa dhufu. Naga lafaatiif jedhanii akka nam xiqqeessan. Tun cufti waa eegii isiin dhufte eegii miilootii pirezidaantii Trump deeggaran kongireesii filannoon Ameerikaa seera malee deemtedhaniitiin kongireesii Ameerikaa yookaan US Capitol baafatanii namilleen harki isaaniitti lubbuu dhabeen duubatti lafa kan eeguu jiran. Warra gaafas akkan namdhaan yookaan ammoo seera arguu jira bilbili xiqqaatullee cetuu jira jidduutti. Waraan kum 25 ta'utti lafa eeguutti jira. Godina Ameerikaa cuuf keessa agamma lafti nagumaa simpirreelleen bara jechaan dhageenna ammoo nagumaan eeguu xiqqaa dhufellee. Joe Bideniin kun ittaantuu isaa Kamala Harris dubartii gurraattii jalqabaatiif pirezidaantii ittaantuu pirezidaantii. Warri lachuuyyuu seenaa Ameerikaa keessatti siyaasa guddoo keessa beekama. Joe Biden Kamala Harris illee akkanuma. Isin Floriidaa dhufte, Senator Floriidaati. Joe Biden ammoo Delaware, lafa dhaloota isaallee. Amma fagum xiqqaa kana san garsiinya, ittum dadachaanee waan dhibillee san garsiinya. Guyyaa har'a kan Donald Trump qaata Washington DC keessa ba'uu jira daqiiqa xiqqaan duratti ba'uun dhabammaan tan ba'uu jira. Andrew Air Force yookaan ammoo Andrew Air Base diit xuyyoora Andrew jedhanii maqaa baasan waraanaaf pirezidaantota Ameerikaa faayyoo hedduu karaayyaan achi geessa xuyyoore manisaa achi qabu. Ayyalamtana fakkaatti wanni hedduun fuula hedduu dallaa kana kan argitanii. Akkan yaane wal dadachaanee san timna. Kiiloomeetirii sadiin gaa achi miilaan deemee White House seena. Ammallee sunuma taatullee eegumsi guddaa jira namillee xiqqaatti itti seena. Ayyalam jarkeen tanuma xiqqoo miil dhaabadhe sanit deebi'an soraa lakeeti. Washington DC.